Filisxeen beekamtii biyyummaa guutuu argachuuf maaltu ishee barbaachisa? Mee qabxiileewwan murteessoo ta'an isinitti hima. Filisxeen akka biyyaatti kan hundoofte bara 1988 ture. Yeroo sana Palestine Liberation Organization kan jedhuu fi har'as kan uummata biyyittii bakka buutu Filisxeemiin akka biyyaatti hundeesse. Haa ta'u malee akka addunyaa guutuutti beekamtii biyyummaa guutuu ta'e hin qabdu. Haa ta'u malee miseensota UN 193 keessaa beekamtii biyyummaa kennaniifi jiru. Itiyoophiyaayyuu dabalatee jechuudha. Keessumaa biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii kennanii jiru. Haga bara 2011tti Eertiraa fi Kaameruun irraatii kanaaf biyyoonni Afrikaa hundumtuu beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennanii jiru. Amma garuu biyyoonni gurguddoon addunyaa keenya irratti dhiibbaa uumuutiin beekaman beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennuuf akka jedhan ibsaa jiru. Isaan keessaa Faransaay, United Kingdom fi Kanaadaan isaan eeramanidha. Kora UN ji'a fulbaanaa gaggeeffamu irratti dhimmi Filisxeem tokko ta'ee ni ka'a. Achirratti biyyoonni addunyaa keenya ejjennoo qaban ni ibsu jedhamees eegama. Erga bara 2012 as Filisxeem UN keessatti taa'umsa tokko ni qabdi. Achi keessatti yaada kaasuu fi mormuuf illee mirga ni qabdi. Mirga isheen achi keessatti hin qabne haga ammaatti sagalee kennuun filannoo adda addaa irratti hirmaachuu qofadha. Biyyoota G20 jedhaman dinagdeedhaan addunyaa irratti beekaman 20 keessaa 10 kan ta'an beekamtii abbaa biyyummaa Filisxeemiif kennanii jiru. Isaan kunneen Arjentiinaa, Biraazil, Chaayinaa, Indiyaa, Indooneeziyaa, Meeksikoo, Raashiyaa, Afrikaa Kibbaa, Saawud Arabiyaa fi Tarkiifaadha. Isaan hin kennine immoo eenyu jennee olaalle biyyoota G7 yookaan biyyoota dinagdeen badhaadhaan torba addunyaa keenyaati. Isaan keessatti Ameerikaa, United Kingdom, Kanaadaa, Jaappaan ni argamu. Kooriyaan Kibbaas akkasuma beekamtii hin kennineefi. Haa ta'u malee dhiyeenya kana beekamtii abbaa biyyummaa Filisxeemiif nan kenna kan jette United Kingdom dubbii ijoo taatee jirti. Ministeerri muummee United Kingdom haaldureewwan adda addaa Israa'eliif kaa'anii jiru. Tokkoffaa ji'oota lamaan dhufan kana keessatti dhukaasa dhaabuu irratti waliigaluu akka qabdu, opereeshinii Gaazaa keessaa dhaabuu akka qabduu fi lafa warra Filisxeem kuttee ofitti dabaluu dhiisuu akka qabdu ibsanii jiru. Yoo Israa'el kanan gootu ta'e Filisxeemiif beekamtii biyyaa ni kennina jedhanii jiru. Biyyi tokko beekamtii abbaa biyyummaa guutuu ta'e argachuuf ulaagaawwan guuttachuu qabdu ni qabdi. Tokkoffaa uummanni biyyittii tasgabbaa'ee bakka tokko jiraachuu qaba. Uummanni Gaazaa keessaa garuu akkuma beekamu erga waraanni onkoloolessa torba bara 2022 dho'eenas qe'eerraa yeroodhaa gara yerootti buqqa'aa jira. Kun danqaa tokko ta'uu ni danda'a. Kan biraan ammoo humna waraanaa qabaachuudha. Filisxeem garuu humna waraanaa mataa ishee hin qabdu. Inni biraan daangaa dhaabbataa ta'e qabaachuu qabdi. Inni kunis lafoota Filisxeem yoo ilaalle Gaazaa fi West Bank dabalatee irra caalaan isaanii Israa'eliin qabamanii jiru. Kunis danqaa biraa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraan caasaa bulchiinsaa guutuu ta'e diriirfattee qabaachuu ni qabdi. Haga ammaatti irra caalaan lafa Filisxeemotaa Israa'eliin qabame waanta jiruuf mootummaan Filisxeem guutummaa guutuutti biyyattii bulchaa jira jechuuf ni rakkisa. Ulaagaaleewwan kanneen yoo ilaalle beekamtii abbaa biyyummaa argachuuf danqaatti ta'uu ni danda'a. Irra caalaan biyyoota addunyaa garuu beekamtii abbaa biyyummaa kana kennuudhaaf qophii akka ta'an ibsaa jiru. Filisxeem milkooftee yoo abbaa biyyummaa argatte magaalaan ishee eessa ta'a kan jedhu immoo gaaffii gara biraati. Filisxeemonni baha Jerusaaleem kan keenya jedhanii ibsu. Kan milkaa'u ta'e baha Jerusaaleem teessoo isaanii yookaan magaala guddoo biyyattii gochuun itti fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Walumaa galatti koraa UN ji'a fulbaanaa gaggeeffamu irratti dhimmi Filisxeem ka'ee irratti dubbatamee biyyoonni addunyaa keenyaas ejjennoo isaanii kan irratti ibsan ni ta'a. Bu'aan achitti as ba'u maal akka ta'u walumaan kan eegnu ni ta'a. Israa'el garuu dubbii United Kingdom, Faransaay fi Kanaadaan jedhan kanayyuu mormaa jirti. Beekamtii abbaa biyyummaa Filisxeemiif kennuu jechuun Hamaasiif badhaasa kennuu akka jechuudha jechuun ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu dubbatanii jiru. Dhimma kana walumaan kan ilaallu ni ta'a.